Ashamaa jirra jirtu hordoftoonni maatii YouTube abee hundumaa keessan jaallatamtootaaf kabajamtoota hundumaa keessan bakka faala jirtanitti nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu isiniin jedha. Jirtuu hangalata waaqaa nagaa kutu isinis baga nagaa taatan hundumaan keessanii. Egaan warroonni chaanaalii kiyyaa taatan haaraa taatan subscribe share gochuun hin dagatina. Akkasuma warri maatii taatanii jirtan like gochuu hin dagatina. Obboloota koo share like gochuu hin dagatina. Akkasuma immoo Video waraabin beeku garuu yeroo jalqabaatiif waraabaa jira. Hinna of galchaa yoom bakka hin dhugu gurratu jira deemuun gorsaan adeebisaa hin jira. Asumaan akka carraa ta'e wanni video waraabuu na dirqamsiise waan tokkotu jira. Isaanis maali? Obboloonni keenya baay'een keenya gara YouTuberitti dhufnee jirra hanumarraa kaasee jechuudha. Kana biraan immoo jira namni fakkeenyaa nuuf tatta'anii galata waaqa ijoollee hedduu qabna dhiiras ta'ee durbas. Kanaafuu har'aa nama ta'e wayii qabadheen dhufe obboleettii koo biraan immoo sheer gootanii akka gurra buuftanii fedhaa fi jaalala keessaniin dirqama lammummaa isiniin jedha. Obboleettii keenya jaallatamtuu kabajamtuu dhugaa dubbachuuf ani yeroo dheeraan beekaa fuula Facebook irratti illee obboleettii keenya nurra muuxannoo qabdi. Namni uumama isaatiin wal caalaa gaafuma garaadha keenyaatti baanu tokko miti. Kanaafuu gara obboleettii keenya kanarraa waan baay'ee fakkeenya fudhannee hundumaan keessan baay'ee kan jaallattaniif kabajan eewoonaan jechuun keessanii nafuu naatoo YouTube yookiin Ayyalachi Baqqalaa maqaan ishee Ayyalachi Baqqalaa. Obboloota koo obboleettii koo gaaffii osoo akkuma wal jajjabeessuuf gaaffii muraasa siif qopheessee akka naa deebistus immoo akka obboloonni koo sheer godhanis biraan naa gaanis abdiin qaba. Innis naatoo dhugaa dubbachuu fi ani baay'een si dinqisiifadha. Karaa hayimaanotii keetiinis daangaa maeddee karaa amantaa kee karaa aadaa kees waan hundumaatiin iyyuu safuu kee eeggattee kan deemtudha. Uummannis kan maansi beekaa. Naatoo YouTube yookaan Ayyalachi Baqqalaa gaaffii tokkoffaa akkas jedheen si gaafadha. Isa dura garuu warroonni chaanaalii kiyyaaf maatii naaf hin taane har'as boris maatii jennee wal gaafachuun baay'ee nama jibbisiisa. Kanaafuu osoo wal jajjabeessine gaariidha. Obboloota koo har'as boris akkas wal jennee waan meeqa waliin jennee jechuurra Oromoo miliyoona 56 sanayyuu caalaa jira kana keessatti. Hanga kana namni tokko YouTuberii tokko ta'ee guyyaa 20-30 gidduutti 1,000 guuttachuu dhabuun baay'ee ulfaata dhugaa dubbachuuf taanaani. Osoo waa wal cabsuu waa wal qeequu waa meeqa ta'eetti silaati yoona wal eessaan wal baasneerraa qabii qalii ajjeesii sana bakka miidiyaa kana argaa jirtu. Kanaaf sana dhiibnee waan gaarii hojjennee osoo wal jajjabeessinee namaaf fakkeenya taatee ijoolleen keenya sabaaf sablammii hedduun nu keessa jira. Nuti immoo Oromoo taanee wal gargaaruu irratti baay'ee gadaanaadha dhugaa dubbachuuf taanaani. Ijoolleen Oromoo wal gargaarsa irratti akka kooti innis nama hundumaa miti. Namoonni tokko nama wal gargaaruu irratti illee baay'ee gadaanaadha. Asumaan gabaabsuuf yaada koo subscribe share like garuu hin dagatina. Gara gaaffii obboleettii koo naatoo YouTube yookaan Ayyalachi Baqqalaa. Gaaffii tokkoffaan naatoo yookiin Ayyalachi eessatti dhalatte? Dhugaa dubbachuuf taanaani tarii namni kana dura si gaafachuu dhiisuus hin danda'an garuu bakka itti dhalatte illee hin beeku. Baruun barbaadaan siin jedha obboleettii koo jaallatamtuuf kabajamtuu naatoo YouTube asumaan akka sheer godhanis biraan naa gahan immoo abdiin qaba. Naatoon siin jedha. Ishii gaaffii lammaffaanii naatoon gara fuulduraatti nama akkamii ta'uu barbaaddi? Naatoo dhugaa dubbachuu fi obboleettii keenyaa obboloota keenyaa shamarraniif baay'ee fakkeenya taata jedhee gorsituu shamarraniidhas. Waan baay'eedha kanatti yeroo hundumaa ijoollee kanatti dudubbatteettiin gorsitu. Kanaafuu naatoon kanarratti kan caalu kanarra immoo fooyyessitee maal ta'uudha kan isheen barbaaddu gaaffiin koo. Egaa waaqayyoo namni namummaa isaatiin dhalatee gadi yaadu
hanga fedhe yoo ta'e namni hanga fedhe yoo ta'e ol yaada malee gadi yaadu. Kanaaf gabaabumatti naatoon gara fuulduraatti maal ta'uu yaaddiin jedha. Gaaffii sadaffaanii naatoo yookaan ayyalechi miidiyaa kana irraa nama fakkeenya siif ta'e qabda. Miidiyaa kana irratti jechuudha naatooni gara yuutubaraa osoo dhufin duras ergaa dhuftee booddees ammuma yeroo keessattuu booddeettis miidiyaalee garaagaraa hundumti keenyaan fayyadamna gara tiiktookii gara feesbuukii gara tiwutarii waan baay'eetu jira miidiyaa kana galata waaqayyoo. Kanaafuu kanarratti nama fakkeenya siif ta'e qabdaa yoo qabaatte asumaan hiriyoota keetti gurra buusii isin jedha naatootii yaa. Gaaffiin arfaffaan naatooniidha. Naatoo yookaan ayyalechi maatii isheetiif intala akkamiiti akkasumas immoo mucaa meeqaffaadha naatoonii jechuudha. Egaa waanuma warri keessa barsiisan irraas kan biyya ormaa keessatti jechuun namni tokko yoo sila mana isaatti maatii isaatiif safuu qabaateetu gabbayee namaafillee maatii irra darbee namaafillee fakkeenya ta'ee safuu godhata. Naatoon kanaafiyyuu nama akkamiiti maatii keessatti immoo mucaa meeqaffaadha yookaan intala meeqaffaadha. Namni tokko yoo intala jedhan hin jaallatu. Yaani intala jechuun kabaja rakkina hin qabu. Namni jibbu jiraachuu danda'a garuu. Naa kanaafiyyuu naatoo gaaffii koo akkanaa deebistu asumaan illee akka ijoollee warra gara yuutubara kanatti dhufanii harka qabdee gara fuulduraatti sochooftu anumaa wajjiniin abdiin qaba. Gaaffii shanaffaan naatoon kaadhima qabdi. Maaliif hundumti keenya yoo waaqayyo jedhee karoorri keenya baay'ee guddaadha. Namni uumamaanii silas addaamiif waan irraa kan dhalatee dhufee gara biyya lafaa kanatti waan baay'ee karoorsina garuu yoo humni keenya dadhabe sammuudhaan baay'ee karoorsina. Biyya kana maaltu beeka hin deemna jennee yaadne hin beeknu garuu carraadhaa waan waaqayyo godhu hin beekani. Kanaaf immoo gara fuulduraatti immoo kaadhima qabdii kan hin jedhee gaafadha. Asumaan akka naa deebistu abdiin qaba. Gaaffii ja'affaanii asuma ittuma fufee wal fakkaata gaaffiin jechuudha. Naatoo yookaan ayyalechi yoo gara fuulduraa gaa'ela gaggeeffatte dubartii akkamii ta'uu barbaaddi yookaan qabdi? Naatoo obboleettii kiyyaa jaallatamtuuf kabajamtuu dhugaa dubbachuuf taanaan asumaan gaaffii lamaan kun wal fakkaatu. Kanaaf naatoon gara fuulduraatti jechuudha. Naatoon gara fuulduraatti dubartii akkamii ta'uu qabdi? Fakkeenyaaf dubartoonni tokko dura yoo gaarii ta'an amala hin taane agarsiisu gaafa gaa'ela isaanii raawwatanii. Addunyaa kanarratti immoo har'a baay'ee gaa'elli baay'ee ulfaatee jira. Dhugaa dubbachuuf taanaan iddoo kaleessaan jiru. Isaan keessaa naatoon immoo fakkeenya dubartii akkamii nu taate argamti laata? Gaaffii koo yaada keef karoora keessitu beeka. Kanaafuu asumaan uummataaf akka ibsitu abdiin qaba. Maaf kana na gaafatte jettee immoo natti hin qabamini. Eshi gaaffii torbaffaanii naatoo yookaan ayyalechi akkas jedha gaaffii torbaffaan. Naatoon uummata miidiyaa kanaa fi hordofaniif wal jajjabeessuu irratti maali dhaamtaa fi uummata miidiyaa kanarra jiran hundumaa fi jechuudha jiru amma warroonni amma chaanaalii garaagaraa kanarra jiranii walii daawwachuu fi wal jajjabeessuun baay'ee gadi bu'aadha. Harka wal qabuun keenya baay'ee gadi bu'aadha. Kanaaf ati uummata kanaa maal dhaamtaa? Dhugaa dubbachuuf taanaan ammas jalqaba irratti dubbadheera. Wal jajjabeessuu irratti baay'ee gadi bu'aadha nuti. Sababiin isaa dhugaa dubbachuuf maal akka ta'e hin beeku. Har'a yeroo nama laayivii irra jiru tokko jala deemnee nagaadha maatii naa ta'e namni akkas jennu baay'ee ulfaata dhugaa. Nanga kooti baay'ee akka jibbu na taasise. Naa obboloota koo ofiin beekne yoo wal jajjabeessine maal ta'a? Dhugaa. Amma asuma miidiyaa guruupii garaagaraa irra kan jirtanii maal ta'a yoo hanga keessaan akkas jechuurraa yoo wanta nurraa eegamu seerota nurraa eegamu guunnee wal gargaarree
yoo harka wal qabne nuni hanga kanatti walii wanti nu miisisu hin jiru. Kanaafuu obboloota koo dhugaa dubbachuuf lakkii harka walaa qabnuun jedha asumaan naatoodhaaf illee gaaffii kana kanan dhiyeessee fi yeroo baay'ee illee waan kana irratti sin dubbatti. Garuu namni namaaf yaadu muraasa. Kanaaf iyyuu akkam akka jettani isintu beeka maaliif akka jettanis immoo isintu waan isin jettu isin immoo wanta irraa fudhattan obboloota koo hordoftoota koo hundumaatiif innisaa. Gaaffii 8ffaanii naatoon gara fuulduraatti yoo waaqayyo milkeessee yuutuubaree hojjettee qarshii gahaa irraa argatti maal hojjechuu barbaaddi jechuu kooti. Milkaa'us dandeesseetta ta'an waan hin beekuun qabdu tarii waaqayyo si haa gargaaru. Namni kan hojjete dafqee nyaachuuf kan itti dhama'e nyaachuun cubbuu miti. Waan hin taane hojjetanii waan hin taane qabatanii deemuutu cubbuudha malee namni kan hojjete nyaachuun cubbuu miti. Hojjennee nyaachuufidha kan nutis kan nu biyyaa baane. Kanaaf har'a namoonni tokko osoo hin sooromee osoo akkas ta'ee makiinaa bitee maal godhee mana gaarii ijaarradhee akkas kan yaadamu. Dhugaadhuma kunis hawwii nama hundumaa ta'uu danda'a. Garuu immoo yeroon har'aa uummanni keenya galata waaqayyoo waan baay'ee irratti fakkeenya namaaf ta'a. Ijoollee hedduunis fakkeenya ta'anii jiru. Kanaaf obboleettii koo asumaan gaaffii akkasii maaf na gaafatte jechuu dhiisuu dandeessa. Garuu immoo waan si gaafadheef hin qaba. Waan baay'eetu nurraa eegamaa jira. Manneen amantaa ilaalchisee uummata karaa irratti kufanii jiran ilaalchisee akkasuma uummata harka qalleeyyii ijoollee haadhaaf abbaa hin qabne karaa irratti kufanii jiran ilaalchisee gara fuulduraatti karoora kee keessaa galchitee taa'ii jechuu barbaadeni. Kanaafuu naatoon gara fuulduraatti maal gochuu barbaaddiin sin jedha. Garuu duraan dursa waaqayyo gooftaan nagaadhaan eegee jaalala isaatiin gara biyya keetti si haa galchu hundumaa keenya iyyuu jedha. Asumaan uummata keenya mana hidhaa jiran immoo waaqayyo gooftaan harka isaa baruu isaatiin eegee nagaadhaan biyya keenyatti nuuf haa galchuun sinin jedha. Gaaffii koo kana fakkaata gara xumuraatti dhufeen jira. Garuu viidiyoo yeroo jalqabaatiif hin hojjedhe. Ofitti amanamummaadhaan waan barbaadan wanta namarraa eegamu hojjechuun naman saalfachiisu. Garuu ani gara yuutuubara kanaa kanan dhufe gara ji'a muraasaa. Asumaan obboloota koo dhugaa dubbachuuf yoo isinitti tole like, share, subscribe godhaa maatii naaf ta'aatii. Walaa jajjabeessuun obboleetti koo biraan immoo share godhaatii biraan nagaan isinin jedha. Warroonni gaaffii wal gaggaafattanii wal jajjabeessuu barbaadan madarakiin banaa eenyuun illee yoo ta'e na gaafattanis nama gambiraa gaafattanis ittiin wal bashannansiisnee darbee immoo waa walirraa muuxannoo fudhannee jechuudha. Nama muuxannoo tokko nurra qabu yoo gaafanne wanti nu saalfachiisu hin jiru. Hanga danda'ame waa walirraa baranna waa walirraa hubanna malee sinin jedha. Asumaan obboloota koo egaan obboloota keenya irra deebii mana ormaa biyya ormaa kana keessa jirru keessumatti immoo obboloonni keenya Saawud Arabiyaa keessatti rakkachaa jiranii. Kan nama iyyamees jedhamees wanti hin jedhamne hin jiru. Dadhabame garuu kan waaqayyoo wanti dadhabame hin jiru. Waaqayyoo isin hundumtiyyuu amantii garaagaraa kan hordoftanii yeroo narraa yerootti wal qoodnu miti. Amantii qabdaniin iyyuu kadhannaa afaan kamiin iyyuu kan beektanii obboloota keenya waaqayyo akka nagaan gara biyya keenyaa nuuf galchu nuuf taasisuun sinin jedha. Asumaan gaaffii koo goolabeen jira. Obboloota koo obboleettii koo biraanis share godhaa nagaa. Naatootis immoo akkanaa deebistuuf fedhaaf abdii sirraa qaba. Like share gochuus hin dagatinaa. Fixeera gaaffii koo. Bye bye.